kan warroota kiristaanaa fakkaate ani hin beeku garuu amantii musliimaa keessatti kan kabajamu miti jechuudha. Tole kaa amantiin kamiyyuu ana biratti kabajaaf jaalala qaba. Amantii nama kamitu waan kabajuuf qophii addaa qopheessee fi saayipiraas godhe jechuudha. Nyaata kana baay'ee itti gammadan baay'ee jaallatan jechuudha nyaata kana. Kanaaf anillee mootiyyuu akka nyaata kana yeroo tokko isin yeroo adda ta'e isin mudatu danda'a waan ta'eef ayyaana kanaaf waan akkana qopheessuu isin jedhan qopheessuu dandeettan keessumaayyuu shamarran hanga dhumaatti viidiyoo kana wajjin turtii godha. Wantoonni akkana gaafa isin mudatan qopheessuu dandeetta. Wantoonni kun salphamatti qophaa'uu danda'a. Ta'u malee garuu haala miidhagsaa fi bareechaadhaaf yookaan immoo mi'aayinaadhaan jechuun nyaanni kun akkasiif mi'aawu akkasiif bareedee ijaafillee keessatti illee nyaatamu sitti tolu godhuudhaaf maal fayyadamu qabda nyaata keessatti kan jedhu asumaan dhaamsanii kan dabarsu kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyyaa viidiyoon kun baay'ee dheeratu haga dhumaatti turtii wajjin godhaasaniin jedha. Asumaaniyyuu mootiyyuu warroonni amantaa kiristaanaa yookaan amantaa kamiyyuu haa ta'u amantaa kana hordoftan yookaan ji'a kana kabajanii ji'a kana ayyaaneffattaa jirtan baga isin hin gahee baga gammaddaniin isiniin jedha. Kan barana kan bara egeree kan bara yeroo kamuyyuu umrii keessan isin dheeressu bara egereetti mootu ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota aartii nagaaf jaalalli rabbii bakkuma jirtanitti hunda keessan iyyuu isin qaqqabu isiniin jedha. Warri haarawaa gara chaanaalii kiyyaa dhuftan ol ka'anii isin simadheeti jira. Baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Manni aartii mana jaalalaa, mana fiqirii, mana tokkummaa, mana nama hundaa jaalatudha. Baga nagaan dhuftan. Like, share gochuu in irraanfatina. Akkuma san immoo maatii kiyya ka turtan yaada keessanis na kataba like illee godhaa. Dogongora kiyya na offolchaan isiniin jedha. Tole kaa kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya har'as viidiyoo adda ta'ee fi viidiyoo ayyaana waggaa keessatti al tokko kabajamuun qabadhee isinii dhufe. Viidiyoon kun baay'atee daqiiqaa 6 ol hin darbu. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwattanii akka yaada keessan katabdan hunda keessan irraayyuu abdii qaba. Akkuma san immoo like, share gochuu in irraanfatina warroonni duraan faamilii koo turtan jechuudha. Tole kaa ayyaana adda ta'ee fi ayyaana akkaan kabajamedha. Akkuma san immoo baay'ee kan kabajaa kennaniif ture warroonni ayyaana kan hordofan. Ayyaanni kun maqaan isaa maal jedhama? Sa'a kanatti maaf kabajamaa jechuun keessanii oolu kanas kan waliin lallu ta'a. Akkuma san nyaata kenniin maalirraa fayyadamee qopheessuu danda'ee akkamitti miidhaguu danda'e kan jedhullee waliin kan lallu ta'a. Kabajamtootaaf jaalatamtoota koo nyaanni kun kan guyyaa 3 yookaan guyyaa 2 ol natti fudhateedha qopheessuudhaaf. Haa ta'u malee garuu ogeessa kaameeraa yeroodhaaf hin qacarannee yeroo sanitti namni kaameeraa waraabu hin jiru ture na bira. Kanaaf kaameeraa hin waraabne. Haa ta'u malee garuu haalarraa fayyadamii fi akkamitti akka fayyadame tokko isiniif ibsuu danda'a. Kanaaf iyyuu turtiin keessan hanga dhumaatti na wajjin haa ta'u. Like, share gochuu in irraanfatina. Tole kaa ayyaanni kun tokkoffaarratti akka Itoophiyaatti kan kabajamu amma kabajamee na fakkaatee hin beeku akka Itoophiyaatti dhiifama narraa ta'a akka biyya kanaatti kan kabajan isiniif hima. Akka faranjoota yookaan immoo akka warri adiin itti kabajanitti Christmas jedhama. Ingiliffaan jechuudha. Ingiliffaan Christmas jedhama. So baay'ee iddoo kennaniif baay'ee kabajanii akka afaan keenyatti immoo buhee jedhama na fakkaatee okay akkasitti yaadattan jedhee yaada. Akkuma isa warroonni amantii kiristaanaa hordoftan bagetti geettan isiniin jedha. Egaa ayyaana kana kan kabaja warroota musliima hin ta'in yookaan warroota kiristaanaa fakkaate ani hin beeku garuu amantii musliimaa keessatti kan kabajamu miti jechuudha. Tole kaa amantiin kamiyyuu ana biratti kabajaaf jaalala qaba. Amantii nama kamitu waan kabajuuf qophii addaa qopheessee fi saayipiraas godhe jechuudha. Nyaata kana baay'ee itti gammadan baay'ee jaallatan jechuudha nyaata kana. Kanaaf anillee mootiyyuu akka nyaata kana yeroo tokko isin yeroo adda ta'e isin mudatu danda'a waan ta'eef ayyaana kanaaf waan akkana qopheessuu isin jedhan qopheessuu dandeettan keessumaayyuu shamarran hanga dhumaatti viidiyoo kana wajjin turtii godha. Wantoonni akkana gaafa isin mudatan qopheessuu dandeetta. Wantoonni kun salphamatti qophaa'uu danda'a. Ta'u malee garuu haala miidhagsaa fi bareechaadhaaf yookaan immoo mi'aayinaadhaan jechuun nyaanni kun akkasiif mi'aawu akkasiif bareedee ijaafillee keessatti illee nyaatamu sitti tolu godhuudhaaf maal fayyadamu qabda nyaata keessatti kan jedhu asumaan dhaamsanii kan dabarsu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyyaa viidiyoon kun baay'ee dheeratu haga dhumaatti turtii wajjin godhaasaniin jedha.
asmaanu yummootiyyuu warroonni amantaa kiristaanaa yookaan amantaa kamiyyuu haa ta'u amantaa kana hordofta yookaan ji'a kana kabajanii ji'a kana ayyaaneffattaa jirtan baga isiniin gahee baga gammaddan isiniin jedha. Kan baranaa kan bara egeree kan bara yeroo kamuyyuu umrii keessan isin dheeressu bara egereetti mootu yaada keessan isiniif guutu isiniif haa ta'u isiniin jedha. Tole kabajamtootaaf jaalatamtoota koo haalli uffannaa isaanii kun diimaa fi kan adii walitti makanidha yookaan nyaanni isaaniillee bifuma saniin akka adeemu barbaadan ture haa ta'u malee garuu nyaanni bifa saniin deemu naaf didee haala kanaan qopheesse jechuudhaan garuu baay'eetti gammadan jechuudha isaan haa ta'u malee garuu adii fi diimaa bifa akkasiitiin akka qophaa'u ture kan isaan barbaadan. Tole kabajamtootaaf jaalatamtoota koo onoon ani fayyadamee jedhe kunis salaxaadha akkuma san mootiyyuu waraqaa irraa kan foonii fi rooza walitti makanii kan maramuudha kan inti kun ijoolleen biyya arabaa hojjetan beektan jedhee yaada kun immoo foonii fi killee lukkuu kana mana akkas waan akkasii sanaan fayyadame isiniin jedha. Egaa viidiyoon gabaabduu ture malee waa baay'ee isinitti hima ture viidiyoo itti isinitti himaa yeroo gaarii qabaadhaa galatoomaa isiniin jedha thank you. Garuu like share gochuun hin raaffatinaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa kabajamaa isin jaaladha baay'een isin kabajamana kun koo turuu keessaniif haga dhumaatti na dhageeffachuu keessaniif.